yeroo hundumaa nama sin kabanye tokko wajjin jiraachuuf hin yaadin. Namni kabajaa siif hin qabne borullee ta'ee har'allee ta'ee kabajaa siif hin laatu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaaf hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan akkuma baratamee mana keenyaaf laayikii gochuudhaan sabiskiraaybii gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jenna. Viidiyoon har'anni qabadhee dhufee sin fayyadas jedhee yaada. Innis maalidha isin jettanii ani waleedha. Akka waleetitti nama nan jaaladhu tokko yoo namni sun anan jaalanne yookaan anan kabanye yeroo hundumaa kufaatii koo qofa hir'ina koo qofa karaa ittiin na kuffisu karaa ittiin hamilee koo cabsu yoo ta'e nama sanirraa fagaachuun na barbaachisa jechuudha. Egaa maalan jechuu barbaade nama yeroo hundumaa kabajaa siif hin qabne nama namummaa kee ilaalee sin kabanye tokko wajjin firoomuuf hin yaadin. Dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u hiriyyaa dhiiraa hiriyyaa shamaraas haa ta'u hiriyyaan kee tokko yoo dhugumaan nama si jaalatu ta'e nama kabajaa siif qabu yoo ta'e hir'ina keetillee sitti himaa haa deemu. Hir'inni kee kana sirreeffadhu sin jedha. Namni dhugaadhaan si kabaju namni dhugaadhaan si jaalatu hir'ina keessan ifaan ifatti sitti himee akka ati sirrooftu si taasisa. Namni immoo sobeetu sitti hirkatee si kuffisuuf deemu hir'ina keessanitti ni gammada. Kuni mee waan akkanaati sin jedha. Kanaafuu namni akkasii sun booda karaatti si gata waan ta'eef nama bifa tuffii of siif qabu. Nama jechuun tokkoffaan kabajaan maatii keessaa ka'a. Nama haadhaaf abbaa isaa hin kabanye, nama haadhaaf abbaa ishee hin kabanye, akkasumas nama obboleewwan ishee hin kabanye, nama obboleewwan isaa hin kabanye, nama faamilii isaa hin kabanye, nama namummaa isaa hin kabanye tokko wajjin hin deemin, hin firoomin, hin hiriyyoomin. Sababbiin isaa siifis kabajaa sii qabaateetii miti namni sun kasitti dhiyaatu. Siifis immoo namummaa kee jaalateetii miti kas siifis sitti dhiyaatu. Yookaan faayidaa sirraa barbaaduuf sitti dhiyaate namni sun. Yookaan immoo waan wayii sirraa barbaaduuf gara kee waan dhufeef gaafa wanna sirraa barbaadu isaa yoo sirraa dhabe immoo maal godha si kuffisuuf karaa sii banuuf yaada. Kanaaf nama akkasiirraa fagaachuu yaada. Fakkeenyaaf shamarran keenya baay'een biyya ormaa jirtan yoo isinumtuu ofirraa fakkeenya fudhattanii kaleessa yeroo biyya jirtan namoonni hedduun kan sin tuffatan way intalli sun nama akkasiiti ishees sun nama akkasiiti kan siniin jedhanii har'a garuu meeqatu bilbila keessan barbaada. Kan kaleecha namummaa keessan jibbanii har'a garuu meeqatu lubbuu siniin jedha. Lubbiyyee siniin jedhu jechuudha. Namni sunniin jaalala sinii qabaate sinitti fakkaata. Isin jaalatee sinitti fakkaata. Kabajaa sinii qabaate sinitti fakkaata. La. Tasalleen dogongoriin faayidaa sirraa barbaadetti. Faayidaa sirraa barbaadetti. Gaafa jalqabaa lubbuutoo lubbiyyee sin jedha. Eenyuunillee lubbuu ofii kan of keessaa baasee siif hin kennu waan ta'eef immoo nama lubbuu siin jedhu tokko immoo tuffadhu bira darbe. Sababbiin isaa eenyuunillee lubbuu isaa baasee siif hin kennu kaa. Ani lubbuu koo baasee namaa kennuu hin danda'u. Namaa jedheetis du'uu hin danda'u. Namni amma bakka namaa du'u ni jira hin jiru. Namni tokko wayyoo akkatti jaaladhu siif hin du'a jedha. Namni akkasii sun boolla qotee si awwaaluu barbaadeeti. Boolla qotee si awwaaluu barbaadeeti. Kanaafuu nama yeroo baay'ee akkatti si faarsu san irraati goruu qabda jechuudha. Tiniif galee kanaaf jechuudha. Nama ta'uu yoo barbaaddan boruu keessan bareechuu yoo barbaaddan nama kabajaa si hin qabne nama si tuffaturraa fagaachuu qabda jechuudha. Eenyus haa ta'u eenyu abbaa fedhe haa ta'u obboleessa kee yoo ta'e ofis kabajee sis kabajuu qaba. Siniif galee ofis kabajee sis kabajuu qaba. Namni jalqaba isaa eenyummaa isaan kabanye namni namummaa isaati kabajaan kennine siifis kabajaan qabu. Nama jechuun jalqaba of kan kabaju haala dubbisaa kan eeggatu maal akka namaan jechuu qabu kan ilaallatu nama tokko
namni kun jecha kana yoo nama kanaan jedhe namni kun ni aaraa laata jedhee kan dubbii arraba isaa eeggatu yoo namatti haasa'u kabajaan kan namatti haasa'utu dhugumatti nama jechuudha. Niif galee biyya lafaa kanarratti immoo namaaf iddoon kennina. Shamarran keenya baay'een biyya ormaa ta'anii namaaf iddoo kennuun baay'ee simmiidheera. Namaaf rakkachuun baay'ee simmiidheera. Namoota kalleecha kabajaa isin hin qabne, namoota kalleecha bakka isin hin jirtan isin quba hin qabne, namoota kalleecha gaafa biyyaa baatan birrii 10 liqaa gaafattanii irraa dhabdanitu har'a bilbila keessan barbaade isin dawwalee waan akkanaan rakkadhee meena dhaqqabisin jedha. Atis gara laafetti waan taateef garaa jabaachuu hin dandeechu. Kan kaleechaa san dagattee har'a immoo wajjin dhaabbatta. Habiibti dhaggeeffadhu sitti ni maani. Har'a yoo filaalle, har'a yoo nama ta'uu yaanne maal qabadheen biyyatti galuu qaba jettee yoon karoorsine yeroo hojjettu yoo karooran baafanne waan argatturraa yoo jabaatte ruubii bicha nuusii qofarraa balleechitee ruubiin qabanne nuusirraa balleechitee gimmaashan qabanne boru gaafaa sii galte jireenyi kee bakka kaleetii gadi ta'a. Bakka kaleetii gadi ta'a. Niif galee sababbiin isaa har'a sii galtee akkati yaaddisa yoo sii ta'uu baate gaafa maallaqa harkaa fixatte abdii kutatta. Yoo abdii kutatte immoo maal goota biyya arabaa deebi'uuf yaadda. Biyya arabaa sanuuyyuu akka kaleechaa sanitti haala salphaatti biyya arabaa dhufuun hafeera. Haala salphaatti biyya arabaa dhufuun hafeera. Har'a biyya arabaa dhufuuf qarshii 100 si gaafata dallaalli. Sanii olis si gaafata. Masaafaraan makiinaa meeqa yeroo ammaa kana? Waa baay'ee waddadeera. Yoo maallaqa harkaan qabaatin kana maaliin sochoota? Wanti itti sochootu hin qabdu. Biyya arabaatu deebi'u bar waan itti sochootu qabaattu malee biyya arabaatu deebi'uun bar yeroo ammaa kana hin jiru. Waa meeqa si gaafata? COC'n jedhan akkan odeeffannoo dhagayetti COC'n 30,000 baay'adha yeroo ammaa. COC jedhanii warri dallaalaa kan baasan tokko. Anuu baradheen dhufe waan sani. Garuu COC san maallaqaan baasurraa achi deemanii tasnaannanii baratanii as dhufu wayya. Baatii tokkoo fi guyyaa 15tti fudhate baradhee qormaata qaba. Garuu wannatti shaggeedha. Nan qaba COC waraqata ishillee. Innaa kanaafuu jechuudha obboloota koo warroonni afaan hin beekne fi COC sun barachuun baay'ee furmaata isaanii kenna. Maaliif jennaan warroota wantoota mana arabaa keessatti hin argine hedduun isaanii achi jira jechuudha. Baratanii ni dhufu gaafa asgaan isaanii hin dhibu jechuudha. Kanaaf warroota afaan beekaniif osoo hin taane warroonni afaan hin beekne haarofti dhufan waan san barachuun baay'ee tokko isaan fayyada. Dheetanan asumarraan dhaamsinanii dhaamu. Kanaafuu jechuudha obboloota koo nuti qaaliidha jechuudha. Keessattuu shamarran gola ormaa keessa hojjechaa jirru nuti qaaliidha jechuudha. Qaali jenna wuddii nuti wuddiidha jechuudha. Wuddinnatii keenya immoo hojiidhaan yoo argisiifne qofaadha. Afaaniin osoo hin taane hojiidhaan. Hojiidhaan akkamitti agarsiifta yoo jette maallaqa hojjetachaa jirtu kanarratti duutee galtee asii galtee hojiitti yoo hiittedha. Asteechee nama abbaa feete gargaare. Keessattuu asteechanii warroonni maatii keessan yoo gargaartan har'a asteechanii biyya arabaatitti maatii keessanii gargaartu. Gaafa asii galtanoo wanna maatii keessan gargaartan yoo dhabdan maatiin keessan gaafa gargaarsa keessan barate asii gaafa isin galtanii bakki isin barsiiftan sun maatii keessanitti hin qorru jettanii yaaddu ni qorra jechuudha. Qirqir jedha jechuudha. Maal gochuu qabdu reemma isin gaafa nasii gale hojii uummadhee wanna maatii koo barsiise kana har'a yoon gimmaasha gargaare borummoo nuusii akkam godheen gargaara jetteetis yaaduu qabda jechuudha. Yoo kan immoo asteechee maatii kee hin gargaarin waan hin taaniin barsiisin yoo barsiiste immoo dhiisin dhugaan sinitti hima jechuudha. Kana gochuuf immoo sammuu kee kana yaaduu eegali. Sammuu kee kana gola ormaa gizee kushiinaa dhixxu gizee meeshaa gadi guurtu gizee nyaata hojjettu akkuma hojii mana madaamisan kana yoon godhe kanan godha kana yoon godhe amma kee ruuzii gijaajii yoo rakkabe ruuzii dhiqa ruuzii yoo dhiqee ka'e salaaxaan qopheeffadha jettee yaaddu kan amma kana yoon godhe kanan godha jedhi malee namoota bilbila sirratti bilbilee kan kaleecha eenyummaa kee hin beekne heloo mee kanan rakkadhe akkasan rakkadhe siniin jedhuun ishii bakka ji'a dhuftu mindaanan fudhadha yoo mindaallee dhabe mee liqaa barbaada si ergan jedhin. Dhugaan sinitti himaani yoo sangoota yoomillee gola madaamii keessan baatan
maallaqaan jaalala bitachuuf hin yaalinaa. Maallaqaan fira bitachuuf hin yaalinaa. Firri kan isinitti dhufu namummaa keetii fi kabajaa keetii yoo sitti dhufe akkasitti fira bitadhaa. Dhugaa rabbi isiniin jira. Baay'een keessan gola ormaa keessatti umurii fixachaa jirtu. Umurii isinirraa deemaara. Sababbiin isaa osuma nama gargaartan, osuma nama duuba deemtan. Sanbichaa miti. Gaafa gale, gaafa biyya galtu. Amma echuma kiyyaa yoon kana bite, adaadaa kiyyaa kanan bita. Ijoollee isaaniitti yoon kana bite, ebiluudhaa kanan bita. Ebiluudhaa yoon kana godha, ebiluudhaa kanan godha. Yoo jette jechuudha biyya arabaatiin galtu. Uummata hunda firaa firtii jedhamte daaran baasa gaafa jette biyya arabaatti hafta. Mindaa waggaa tokko kana siif hin godhu. Of ta'iiti biyya arabaa keessaa ka'e. Of ta'iiti. Qarshii 1,000 balleessin asitti jechuudha. Of ta'iiti. Uffata kee bichaa shaantaa kiiloo 10 san qabadhuuti yoo kaatu jechuudha. Kaargoo minaamina kallii walii. Omaasiif hin godhu kotonna asii gurtee galtus. Ni dhuma. Kafannis ni ciccita. Meeshaanis ni caccaba. Keessattuu ijoollee akka birtiqqoo akka sahaanii asii galchitan jechuudha. Ani bilxooma ta'ee gowwummaa ta'e naaf hin galu jechuudha. Na warroonni maashinii uffata miicuu, warroonni kaawayyaa, warroonni minaa meeshaalee elektirooniksii kana walitti hartanii boolee keessatti san hunda qaraxamtan jechuudha. Birriin qaraxaa sun meeshaa isin bittan kana isinii bita Itoophiyaa keessatti. Akkasitti sammuu horadhaa. Homaa isiniif hin godhu. Asii yoo galtanii uffata keessan qofa kanas keessa qarshii 1,000 yoo bitattanii Itoophiyaa galtanii qarshiin 2,000 biyya kana warroota maanguddoota gaafa galtan sinqaanichuu danda'aniif wanna tokko wanna gochuu ni dandeessu. Haala balasa uummata hunda daaran baasa yoo jette immoo biyya arabaatii siin galtuu jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Viidiyoon ammaa hin ga'a. Daqiiqaa isinirratti dheerechuun barbaadan viidiyoo daqiiqaa 10 darbeen jaaladhu. Daqiiqaa 12 hojjedhee turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Bal'inaan immoo viidiyoo akkana isiniifan deebi'anii hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isiniin jechuu jaaladhaa. Mana kana laayik gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u.